أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درسي كينيا درسي حروفا درسي شنفا كيستي تنوين ما لك برنة معلومات تنوينا برنة غافا دبرسنو نجرتي غافا الرد أو نجرتو يندي جنة كمن تكا جرتو ليني فكينيا ساولي برنة توري أما مو درسي عرا كيستي بان كتابي كمان نفيدو ديما الدرس السادس الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين الدرس السادس برنامج جافان تدريبات على الحركات والتنوين لنجي حركة في تنوين الرتيجة حركة شوفة كسر ضم جنة تنوين يكون منوني ساكنة تأرمني كقبسيفتو أكرم مكاتي مالين جتشاني barreeffama ani jirtu jechaan jirti jennee gaafa irratti dhaabnu hin jirtu gaafa dabarsinuu ni jirti jennee akkamitti akka jirtu akkamitti akka hin jirre darsii shanaffaa keessatti barannee jirra. Mallattoon tanwiin ittiin beennu fathaa lama ta'u kasraa lama ta'u fi dammaa lama ta'udha jenne achirratti amma leenjii godhu fathaa harakaa fi tanwiina wal bira fidee leenjii isaanii akkamitti akka leenjii goonu kanaaf kitaaba asitti darsii kan nuu fide jechuudha abbaan kitaaba ayyameetti isheen ilaalla. Hamzaa fathaa با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا أبدا جنة يود أبني تنوين نجر أبدا جنة يود برسن نجرا كوني فتح حركة يجتو كوني مو تنوين حمزة فتحة ها فتحها أها دال ضمتين دون أحد همزة فتحة خا فتحة خا أخا ذال فتحة ذا أخذ جنة أخذ kun immoo harakaadha kun immoo harakaa fi tanwiin jechuudha. Hamzaa fathaa zaal kasraa adii nuun fathaana adina kunilleen harakaadha. Hamzaa fathaa miin fathaama ama raa fathaara amara hamzaa fathaa nuun fathaa aliif sukuunna ana jenne jechuudha. Mallattoon asiidhaa kun mallattoo aliifota sabaa kan olumaa jan keessaa isa tokko jechuudha. Wanin asirratti marameef nuuni tana achi butuudhaafi jan gaafa dabarsinuu dalagaa gaafa immoo irra dhaabnu hin jiru jechuudha. Akkasani akka riyaawaa biratti immoo nuuni tan akka hin bunneef as kaa'amee jedhanii akkasan fakkeenyaaf ana jenne jechuudha. Akka riyaawaa biratti hamzaa fathaa nuun fathaana ana jenne akka riyaawaa asitti immoo ni jira jechuudha. Akka riyaawaa biratti hin jiru nuuniin tun akka hin butanneef as kaa'amee jan. Quraana kee iddoo torba jira jedhanii anaan garuu guutuu quraanaa keessa ni jira jedhanii akkasanii jechuudha. Inni gaafa dabarsinu jira gaafa irratti dhaabnu dalagu jechuudha akkuma tanwiinaati. Ayyee baa fathaa baa khaa kasraaki baaqii laam fathaa laa baaqii laa kunilleen harakama baa fathaa baa raa fathaa raa baraa raa fathaa raa bararaa taa kasrateentiin bararatiin kunilleen harakaa fataa fi tanwiinaa jechuudha. جيم فتحة جا عين فتحة جاء لام فتحة لا جعل جيم فتحة جا ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع يوكان جمع جنجو حا فتحة سين فتحة سا حسا دال فتحة دا حسدا حا فتحة شين فتحة شا حشا را فتحة را حشرا كوني ما حركة داني يجو خا فتحة خا شين كسراشي خاشي يا فتحة يا خاشية خا فتحة خا لام فتحة لا خلا قا فتحة قا خلق خاف دماخو لام كسرالي خلي قا فتحة قا خلق ذال فتحة ذا كاف فتحة كا ذاك را فتحة را ذكر را فتحة را فا فتحة فا رفا عين فتحة رفع را فتحة را قا فتحة قا رقا با فتحة با رقبة تا كسرتين تن رقبتين جنج رقبتين جتشاول التوامنا abadan jenne abadan abada jenne yaa fadam ahadun ahade jenne ahadun ahade akhadha
أخذ أذن أذن أمر أمر أنا أن جنيجو بخيل بخل بررة بررة جعل جعل جمع جمع حسد حسد حشر 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 جنيجو غافة جتشاندام خشية خشي خلق 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 ذكر ذكر رفع رفع رقبة 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 جنيجو akkasanii darsiin jaaffaan kana fakkaata darsiin har'aati inshaallah hanga darsii itti aanu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadhaadha dogonkora jiruuf nuuf olchaadha isiniin jenna inshaallah